Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota YouTube chaanaalii Sukkaara YouTube jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi tiyyaa ta'uun irraa madditee isin hageettu isiniin jedha. Egaan warroonni YouTube chaanaalii Sukkaaratii faaraa taatan YouTube kiyyaa sabiskiraayibii laayikii gochuudhaan maatii naaf ta'an isiniin jedha. Maatiin kiyya immoo irra deebiidhaan baga nagaan nuftanii welkaam isiniin jedha. Egaan har'a maal qabaddeetiin dhufee wantootuma sooshaal miidiyaa irra deddeemamaa jiruu fi wantootuma nama hundattuu gaafii ta'aa fi rakkisaa jiru irraa waa tokko dubbachuu dhufeetiin jira. Hagadhuma viidiyoo kiyyaatti akka na faana turtan abdiin isinirraa qaba. Ijoollee Oromoo innis maalidha? Wantootuma sooshaal irra deemaa jiru kana innis maalidha? Ijoollee Itoophiyaa sababa shamarran Itoophiyaa yookaan shamarran walumatti qabamee shamarran Oromoo qofa osoo hin taane shamarran Itoophiyaa walumaa galatti sababa shamarran Itoophiyaatiin dhiirri Itoophiyaa biyya Suudi Arabiyaa keessatti dararamaa jira warri jedhanis ni jirani. Sababa nama tokkootiif yookaan sababa nama muraasaatiif jecha nama hedduu maqaan nama hedduutillee bahaa jira. Ittaan Sudaan immoo sababa shamarraniitiif jecha nuti hidhaa keessatti dararamnee jechuu jiranis jechuudha. Warri dhiiraa kunis guutumaan guutuutti akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Namni gaafa biyyaa bahu kaayyoo qabatee baha. Kaayyoo qabatanii bahanii gaafa biyyaa bahan kaayyoo ofii dagatanii ofiifillee ofitti gufuu ta'anii namattillee namatti gufuu ta'anii jechuudha. Kunis maalidha? Gaafa biyyaa bahan shamarri Oromoos yaa ta'u shamarran hundinuu gaafa biyyaa bahan dalagachuuf hojijjiiruuf maallaqa fedhaaf bahan malee jaalala fedhuu yookaan abbaa manaa yookaan bultii ijaarrachuu fi miti gaafa bahanii jedhan har'a ofitti gufuu ta'anii ijoollee kaanittillee gufuu ta'anii jechuudha. Har'a isaan Baangaalii fi Paakistaalii fi Filiipiinii wajjin gaafa akkana ta'anii viidiyoon isaanii olii gadi fiigee gaafa akkanatti hatta haga mootummaan argee toonii uummata kana hidhaa keessatti dararaa jirutti ofiifillee gufuu ofitti ta'anii uummata kaanittillee gufuu ta'an. Gaafa bahan kaayyoof bahan moo jaarsa barbaaduuf yookaan bultii barbaaduuf bahan warra sammuu hin qabne warra gaafuma bahanuyyuu karoorfatanii kaayyoo kanaafiin bahe dalagaa kanaafiin bahe jedhanii dalagachuu hin baanetu kan duubatti raawwatanillee haa ta'u sooshaal miidiyaa irra fuudhanii bahanii akkanatti sababa shamarran qofaatiif akkanatti mootummaan Suudii qabee walitti dararaa jirullee sababuma kanaafi jechuudha. Ittaan Sudaan immoo kan mootummaan Itoophiyaallee uummata mana hidhaa keessatti dararamaa jira miskiina maatiin dalagatee gala jedhanii eegaa jiran sababni dararuuf sababa shamarraniitiif jechuudha. Sababa fuudhanii tooni takka Baangaaliin isaanii nafu, Paakistaaniin isaanii nafu, Filiipiinii isaanii nafu uummata hin taane wajjin viidiyoo ofi suura isaanii olii gadi guuraatii bahanii har'a ofittillee hin cufanii uummata miskiina dalagachuu fi kaayyoo qabuttillee carraa cufanii jechuudha. Kuni maaliifi gaafuma bahan kaayyoo hin qaban malee biyyaa bahanii tooni biyya namaa gahanii kaayyoo dagataniis miti. Garuu gaafuma bahan kaayyoo hin qaban sammuun hin yaadan sammuun isaanii hin yaadu. Waan yaaduu hin dandeenyeef akkana ta'anii jechuudha. Mee viidiyoo kana waliin ilaallaa viidiyoo kana mee haga dhumaatti ilaalatii waliin Indonesia mia. La, ana hurma mia. Ana Filipini mia. Indonesia mia. La, Filipin mia. Indonesia. La, Filipin mia. Stop. Filipini maafi kois, Indonesia maafi kois. Kois bas Ethiopian. Maalum? Egaan kabajamtoota hordoftoota kiyyaa argitanii jirtan jedheetii yaada mee viidiyoo kana dhageettaniitiin jirtanii viidiyoo kanarraa mee maal hubattu? Viidiyoo kanarraa maal hubattu? Sababa ijoollee kanaatiif sababa ijoollee shamarraniitiif ijoollee shamarranii gaafan jedhu guutumaan guututti hunda isaanii miti hundas miti kan kaayyoo hin qabne hundas miti harka muraasas ta'u sababa isaaniitiif jedhanii uummata miskiina dalagachaa jiranittillee maqaa baasanii ofitti goranii baalagee ta'anii maqaan hundi itti baheetiin jira. Sababa isaaniitiin maqaan hundi dhahamaatii jira. Sababa isaaniitiin ijoolleen mana hidhaa keessatti dararamaa jiran akkuma mootummaan deengadda jedhe hundi keessanuu dhageechaniitiin jirtanii uummanni mana hidhaa Suudii keessatti dararamaa jiranii nama 100 ta'a. Isaan keessaa namni kun hundi Itoophiyaa ta'uun hin shakkaa jedhe. Kuni kanarratti sirrii ta'uu danda'a. Maaliif biyyaa bahanii daa'ima horatanii bultii horatanii daa'ima of jala qaban daa'ima 3 daa'ima 4 of jala oofan osoo Oromoo irraa yookaan saba isaaniirraa ta'e haa ta'u. Lammii biraarraa daa'ima horatanii daa'ima of jala oofaa deemanii toone lammiin Itoophiyaatti gaafanii galla jedhan ofiifis gufuu ofitti ta'anii namattis ta'anii jechuudha.
Kanaafiyyuu warri dalagaaf baatan warra of jijjiiruuf baatan of jijjiira gara biyya keessaniitti galaa. Sana booda bultii sorachuu daa'ima sorachuu ni dandeessan. Ofiifuu bakka hin qabdanii ganaa bakka hin qabnetti dhuftanii tole daa'imallee horachuu dandeessan. Warra ofii sammuu hin qabne warra ofii yaaduu hin dandeenyetu uummata yaaduu jirutti taphachaa jira jechuudha. Kanaaf yaa jara kenna ofii yaaduu hin dandeettan. Ofii sabaafis sagalee ta'uu hin dandeettan. Ofii itti gortanii ofii baalagee taataniiti uummata miskiina dalagatutti illee gufuu taatanii uummatatti karaa cuftanii uummanni eessaan akka dalagatee galu taasisaa jirtanii jechuudha. Kanaafiyyuu sababa nama muraasatiin namni hundi arranfamuu hin qabu. Mootummaan illee warra miskiina mana hidhaa keessa dararamaa jiran akka atamtamaan gara biyyaatti nu galchuu hundi keenyayyuu sagalee haa taanu. Sagalee keenya dhaabuu hin qabnu.